Yoo harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya kun Maaddii Gaazexeessitootaa torbanitti karaa Dream Media simbira ga'uudha. Egaan qophii kanas qopheessee kan isin biraan ga'u an Daani'el Anbisaati akkasumas waayillan koo Sanyii Cannaqaa fi Aantii koo Saayyaas. Egaan qophii keenya har'aatiin Maaddii Gaazexeessitootaa har'aatiin immoo qabxiilee ijoo afran tokko qabannee dhiyaanneet kan jiru sanarratti illee bal'inaan kanaasuuf nu ta'a haga xumuraatti nu waliin tura. Eeyyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qabxiiwwan gurguddoo asii armaan gaditti tarreeffaman keessaa qabxii tokkoffaa irratti kaayyeffanne daawwannaa muummicha ministeeraa kan isaan magaalaa Singaappooritti taasisanidha. Daawwannaa kanaan immoo muummee ministeeraa biyya keenya Abiy Ahmed biyyoota kibba baha Eeshiyaa kana daawwataniiru gamanumaan Singaappooritti imaluudhaan magaalaa Singaappooriin daawwataniiru muuxannoowwan garaagaraa magaalattii keessatti adeemsifamaa jiranii guutumaan guutuutti daawwannaa isaanii kanarraan muuxannoo guddaa argataniiru yookiin daawwataniiru kan isaan daawwatanii. Egaa Singaappoor waa'ee Singaappoorii yeroo kaasnu magaalaa tokkorraa kan ijaaramtedha Singaappoorii. Guutumaan guutuutti galaanaan marfamtedha kan isheen argamtu. Ammoo biyya soorettii fi giddugala gabaa maallaqaa addunyaa keenyaati magaalaan Singaappoor. Egaa ministeerri haajaa Singaappoorii ibsa miidiyaa fuulbarruu isaanii irratti dubbatanii muummichi ministeeraa Dr. Abiy daawwannaa biyya isaanii keessa akka jiranii fi wantoota gurguddoo biyya isaanii keessa jiru akka biyyattiitti daawwatamuu qabanii giddugala geejjibaa akkasumas loojistikii biyyicha keessa jiru akka isaan daawwatan ibsanii jiru. Dabalataan immoo misooma biyyattii keessatti muuxannoowwan garaagaraa magaalaa sana keessatti argamu irratti daawwannaa yookiin muuxannoo waljijjiirraa muuxannoo taasisanii jiru. Keessattuu misooma biyya Singaappoor dinagdee biyya isaanii smart development jedhamee kan waamamu akkasumas muuxannoowwan smart development irraa argatanii waajjirri muummicha ministeeraa akkasumas muummichi ministeeraa keenya daawwannaa kanarratti taasisanii jiru. Egaa kanuma wal qabatee sirna biqiltuuwwan dhaabbata biqiltuuwwan magaalaa sanatti oomishaman akkasumas biqiltuuwwan raabsaman kana daawwannaa isaanii keessatti argamu. Egaa bakka biqiltuuwwan kun jiranitti abaaboon orkaayidii tokko maqaa muummicha ministeeraa fi giftuu duree kanaan kan inni moggee jiru. Maqaan biqiltuu kanaallee Arandaa jedhameetidha kan inni moggaafame. Egaa muummichi ministeeraa Singaappooriin gaafa daawwatanii kan yeroo jalqabaati jechuudha. Egaa kun yeroo jalqabaafidha kan isaan daawwatanii. Daawwannaa kanaan immoo hariiroo biyya Itoophiyaa fi Singaappoor qabdu ardiin Eeshiyaa kuni egaa Singaappoorii daawwannaa kanaan walitti dhufeenya biyyoota lameenii kana cimsuudhaa fi baay'ee murteessaadha akkasumas shoora olaanaa taphataa jechuudha. Egaan muummichi ministeeraas egaa daawwannaa isaanii kanaan turtii guyyaa 3 taasisu. Seenaa keessatti Singaappoor egaa kibba odola Eeshiyaatti argamtu keessaa ishee tokkodha. Magaalaan kun addunyaa irratti magaalaa beekamtuu fi magaalaa baay'ee bareedduu kan taate keessattuu seenaa keessatti biyya Ingiliziitiin kan koloneeffatamtedha. Yeroo muraasaaf immoo Jaappaan jalas akka turte seenaan ni mul'isa jechuudha. Egaa Singaappoor seenaa keessatti addunyaa irratti biyyoota uummata hedduu qaban keessaa ishee tokkodha. Uummata biyyattii keessaa immoo persentiin 75 uummata Chaayinaadha. Kanneen afan immoo Maaleeshiyaa fi akkasuma Hindiidha jechuudha. Egaan Singaappoor tarsiimoo diinagdeetiin biyyoota hiyyeeyyii gargaaruudhaan kan isheen beekamtu. Kana keessatti egaa uummanni biyya sanaa daldala xixiqqaa irratti hirmaachuudhaan kan isaan biyya isaanii guddisuu danda'anii keessattuu lammiileen biyyattii harka qalleeyyii ta'an immoo imaammata misoomaa mana keessatti hammatamuudhaan kan mana isaan argatan illee seenaan ni ka'a. Kana keessatti egaa misoomaan kan badhaatee fi akkasuma guddina magaalattii keessatti lammiileen biyyattii harki baay'een hojii uumtotaa fi akkasumas biyyattiin biyya soorettii addunyaadha jedhamteeti kan isheen beekamtu jechuudha. Egaan yeroo waa'ee Singaappoor kana kaasnu waa'ee qulqullinaallee wal qabsiisnee kaasuuti kan dandeenyu kan isheen ittiin beekamtu qulqullina magaalaa ishee fi akkasumas immoo magariisummaa magaalaa isheetiin kan beekamtudha jechuudha. Jaallatamtuudhas. Gamanumaan egaa aangawootni biyyattiillee ilaalchi kun akka hidda jabeeffatullee godhaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kanarraan seerallee baasaniiti kan jiran.
aangawootni kunneen jechuudha seera biyyattii haala qulqullinaa waliin wal qabatulleeti kan biyyattiin baastee qabdu. Fakkeenyaaf kanneen akka kosii daandii irratti gatu biyya keenya keessatti illee wantoota akka xixiqqoodha jennee ilaallu seera biyya Singaappoor keessatti illee kan adabsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka daandii gubbaa irratti fincaa'uu kaasuu dandeenya. Anyakki illee nyaachaa deemuun biyya sana keessatti kan dhorkaadha jechuudha. Egaan kan biraan biyya Singaappoor sana keessatti yoo kanneen kana raawwattanii adabamuun illee hin jira. Maallaqa balleessaa kana yoo namni tokko hojjetee yookiin raawwatee argame ni adabamaa jechuudha. Ni adabamaa jechuudha. Isin illee booriftaan yoo gara biyya sana deemtan kana beektanii deemuun dirqamadha jechuudha. Egaan biyya sana keessatti yoo kanneen amma kaase kana raawwanne daandii irratti illee wantoota tokko tokko caccabsanii gatuun illee dhorkaadha biyya sana keessa. Haga doolaara 300tti kan Singaappoor kanatti illee nama adabsiisa. Sanarra darbee hidhaan illee hin jira. Wanina amma xixiqqoodha jennee kaasnu kana haga hidhaatti illee biyya sana keessatti nama adabsiisuuti danda'a jechuudha. Ogeessi imaammata uummata biyyattii Doonaald Loow jedhu dhimma qulqullina Singaappoor kana irratti jechuudha mootummaa dhufa darbaan jajjabeeffamuu qaballee jedheeti kan dubbatee jiru. Qulqullinni kun kan magaalaa qofa osoo hin taane mootummaa qulqulluullee hundeessuu qabna yaada jedhullee of keessatti hin qaba jechuudha. Malaammaltummaa fi akkasumas bulchiinsa badaa balleessuu keessatti illee kaayyeeffataniitu kan isaan hojjechaa jiran jechuudha. Eeyyeen egaa keessattuu yaada bareedaadha kuni magaalaan Singaappoor yeroo ka'u akkuma isheen jettee qulqullina magaalittiidhaa fi hawwata tuuristiidhaaf illee akka isheen taatu kan dubbatamu seenaanis ragaadha. Qulqullina biyya isaanii irratti sirriitti hojjetaniiru baay'een isaa yaadni baay'een isaa keera. Egaa waa'een Singaappoor seenaa gabaabaa Singaappoor keessatti gaafa kaasnu gama teekinooloojiitiin illee wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Maaliif giddugala gabaa addunyaa biyya keenyaati akkasumallee iddoowwan maallaqni irraa argaman yookiin lammiilee isaanii irratti sirriitti hojjetaniiru jechuudha isaan. Kun immoo maallaqa yookiin sharafa biyyoota garaagaraa irraa karaa tuurizimii ta'uu danda'a, karaa diinagdee akkasumas karaa teekinooloojii biyya sana hawwattummaa fi diinagdeen achi keessa jiru biyya sana keessatti galii akka argamsiisu ta'ee jira jechuudha. Gama kanaatiin teekinooloojiin biyya sana keessa jirullee babal'ateera, investimentii irratti baay'ee hojjetu, kaampaaniiwwan gurguddoo addunyaaf dahoo ta'an kanneen kalaqaa fi mana ogummaa kan ta'ani baay'een isaa achi keessatti jiru. Egaa daawwannaa kanaan kunillee karaa muummicha ministeeraa keenya ni daawwatamu daawwatamaniiru. Egaa teekinooloojiidhaan illee magaalaa Singaappoor kuni muuxannoowwan garaagaraa biyya keenyaaf ta'uu ni dandeessi kan jedhamudha. Keessattuu egaa mootummaan gara Singaappoor yeroo imalu kana keessatti muuxannoon guddaadha kan isaan biyya keenyaaf fidanii dhufan jennee abdii guddaa kan qabnu. Maaliif amma biyyoonni guddatanii achiin muuxannoon walirraa qoddachuu isaanii bal'achaa gaafa deemu guddina biyyaa keessatti shoora olaanaa taphata jechuudha. Akkuma biyya keenya keessatti amma qulqullinaan wal qabatee gaafa ka'u biyya keenya keessatti gaafa dhufan saalfii guddaadha illee yeroo inni ta'u waan baay'eedha kan keessatti qooddannu. Kana jechuun egaa karaa irratti fincaa'uun sooftii wantoota garaagaraa daandii irratti gatuun ni mul'ata. Magaalaa xureessuun egaa qulqullina magaalaa keessatti xiyyeeffannoodhaan muummichi ministeeraa akka isaan hojjetaa jiran kan inni mul'isu. Egaa keessattuu muummichi ministeeraa kan isaan jalqaban amma misooma magaalaa keessatti guutummaa biyyattii keessatti jijjiirama guddaa fida jenneeti kan inni nuti abdannu egaa. Akkuma magaalaa Finfinneetti iyyuu amma magaalaa giddugaleessaa Afrikaa gochuudhaaf akkasumas immoo magaalaa tuurizimii gochuudhaaf egaa hojiin hojjetamaa jiru. Baay'ee bal'aan. Hedduu kan nama boonsuu fi kan akka teessoo gamtaa Afrikaa ta'uu isheellee kan adda dureedhaan mul'isu hojiin hojjetame muuxannoo kana keessatti gaafa dabalamu waan guddaatu jijjiirama jenneeti egaa kan abdannu waa'ee teekinooloojii diinagdeedhaan egaa kaasneerraa biyya kana keessatti guddisuudhaan muuxannoon kun shoora olaanaa taphata jedhaniiti kan nuyi abdannu. Eeyyeen egaa muuxannoon kun egaa muuxannoo baay'ee gaariidha. Muuxannoo kana keessatti egaa waa'een qulqullina magaalaa ammallee biyya keenya keessatti baay'ee hojjetamaa jira. Daawwannaa kanaan immoo
jijjiiramni tokko tokko biyya keenya keessatti achis dhufamee hojjetamuun isaa baay'ee kan nama boonsudha. Gamanumaan egaa magaalaa Finfinnee yoo fudhatte miidhagina irratti xiyyeeffatanii kan isaan hojjechaa jiranii daawwannaa muuxannoo akkasiirraa argamudha. Kanaan immoo hojiiwwan tokko lama gaafa argitu baay'ee kan sitti toludha. Keessattuu daandiiwwan cina babbareechuu akkasumallee daandiiwwan irratti wantooti balfi gaggataman ni jiru. San dhabamsiisuudhaa fi hubannoon hawaasaaf kennamu immoo muuxannoo kanarraa kan argamudha. Egaa gama tuurizimiitiin illee ni jira. Gama tuurizimiitiin illee biyyi Singaappoor kun biyya galii guddaa tuurizimii irraa argattu keessaa ishee tokkodha jechuudha. Egaan Singaappoor bara 2023tti biyya jalqabaa dhaabbata Global Sustainable Tourism Council jedhamu irraatii waraqaa ragaallee argatteeti kan isheen jirtu. Waraqaa ragaan isheen irraa argatte suni Sustainable Destination kan jedhudha kan isheen argatte jechuudha dhimma tuurizimii waliin wal qabatuuni. Egaan addunyaa kanarratti akka ragaan tuurizimii kun baasetti ragaan tuurizimii biyyattii akka baasetti bara 2023 irratti daawwattoonni gara biyya alaatii gara Singaappoor kana deemanii daawwatanii haga miliyoona 13.6 ni ga'u jedhameeti kan inni tilmaamame jechuudha. Dabalataan gatiin tuuristoota kanarraallee argamu in jira. Galii sanarraa haga doolaara biliyoona 26 illee kan ga'u ni argatti jedhameeti kan tilmaamamu jechuudha. Gama tuurizimiitiin egaa magaalaan hawwata tuurizimiidhaaf taatu keessattuu egaa tuurizimii jechuun bakka bashannanaa yookiin bakka daawwannaadhaaf namatti toludha. Tuurizimiin egaa galii guddaa argamsiisa. Biyyoota akka Singaappoor fakkeenya qulqullummaatiin yookiin magaalaa isaanii guguddisuun bal'isuudhaan bareechanii qulqullina irratti xiyyeeffatanii hojjetanii akkasumallee gama dinagdeedhaan hojjetanii gama tuurizimiitiin immoo daawwannaa tuuristiin tokko taasisuun galii biyya sanaa ni cimsaa jechuudha. Keessattuu karaa dinagdee daawwataan tokko biyya tokkorraa gama biyya sanaatti yeroo imalu biyya sanaa qulqullina biyyattii daawwachuudhaaf qilleensa achi jiru qilleensa qulqulluu sana unachuudhaaf kan inni achitti imala taasisu. Imala kanaan immoo galiiwwan hedduu fidee dhufa biyya sanaa fi egaa keessattuu biyya keenya keessatti amma muuxannoon kun baay'ee babal'ataa jira. Pirojektiiwwan hedduu hawwata tuurizimiidhaaf ta'anii keessattuu kan muummicha ministeeraatiin hojjetamaa jiru pirojektiiwwan gurguddaa baay'eetu jiru. Sun egaa galii biyya kanaa argamsiisuu danda'a. Paarkiiwwan amma jalqabaman keessattuu amma kan akka Haroo Wancii fudhachuu dandeenya. Kanneen gorogoraallee fudhachuu dandeenya. Amma isaan kun pirojektiiwwan kun gaafa guddachaa deeman gaafa gara hojiitti seenanii tuuristoota gara harkisuu danda'a. Tuuristoota harkisuu danda'a. Guddina biyyaa keessatti shoora olaanaa taphata. Kanaaf egaa amma biyyoota guddatan irraa muuxannoo fudhachuun hedduu guddina biyyaa keessatti kan gahee guddaa taphatu. Muummichi ministeeraas egaa kana ilaalchisuudhaanii daawwannaa taasisanii jiru. Gama tuurizimiin illee daawwannaa isaan taasisan kun muuxannoo guddaa kan kanaan dura biyyoota garaagaraa keessatti baratame akkasumallee biyya Singaappoor kanarraa muuxannoo kana argatanii gama biyya keenyaa keessatti immoo hojii ijoo qabatama kan kanaan dura hin beekamne keessattuu qulqullina akkasumallee daawwannaaf kan ta'u gama tuurizimiidhaan hojiiwwan gurguddaa ni hojjetu jedhameetidha kan inni eegamu gaa. Magaalaa keenya keessatti egaa kanumaan wal qabatee muuxannoo kanaanii keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti qulqullina ishee ariifachiisuudhaa fi muuxannoon Singaappoor irraa sana egaa mootummaa qofa osoo hin taane uummatni keenyallee gama qulqullinaa kanarratti sirriitti hojjechuudha kan inni qabu jechuudha. Amma akkuma arginu naannoo Finfinnee keessatti bakkeen babbareedoon yeroo kanatti ijaaramaa jiran illee hin jiru. Magaalotuma keessallee paarkiin hin jiru kan uummati keessatti deemanii taa'anii fayyadaman waliin haasa'an kunneen illee hin jiru. Sanuma immoo qulqullina sana kan eeggachuu qabu nuyuma ofii keenya wantoota fayyadamnu sanallee seeraan fayyadamu. Akkasuma qulqullina keenya illee ofii keenya kan eeggachuu qabnu jechuuf. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya faana akka daawwachaa jirtan akka nu waliin jirtan abdii guddaa qabna. Egaa qabxii ijoo lammaffaa torbee kana irratti qabannee isiniif dhiyaanne keessaa mata dureen keenya lammaffaan haala marii biyyaalessaa taasifamaa jirudhaa fi yaadrimee achi keessa jirudha kan qabannee jiru. Egaa mariin biyyaalessaa gama qabxii keenya lammaffaatti yeroo deemnu mariin biyyaalessaa waggaa tokko oliifidha kan inni yaadame jechuun bara 2015 kan inni yaadame ji'a adoolessaa keessadha kan inni yaadame gara hojiitti seename haga ammaatti egaa wanta qabatamaa tokko irraa waan ga'een qabu yaadrimeewwanii fi yaada wal falmii garaagaraa kan achirratti ka'ee jira. Keessattuu egaa Itoophiyaan dhibdeewwan siyaasaa fi rakkoolee tokkummaa biyyaa irratti gufuu ta'anii maqsuudhaa fi mariin biyyaalessaa murteessaadha jettee akka furmaataatti adeemsisuudhaa fi
qabattee adeemaa turte jechuudha. Kun immoo adeemsi kun immoo kan bubbuleedha. Adeemsa kanaan immoo manni marii bakka bu'oota uummataallee labsiiwwan koomishinii walabaa marii biyyaalessaa kanaaf ta'anii adeemsisuuf hundeessuun isaa kan yaadatamu ture. Egaa gama kanaatiin mariin biyyaalessaa kun ce'umsa siyaasaa fi nageenyaa biyya tokko keessatti walitti fufiinsa fiduudhaa fi baay'ee kan gargaarudha kan inni jedhame. Dabalataan immoo wal waraansi aangoo qabachuu paartilee mormituu fi biyya bushaa jiru kana keessatti adeemsifamaa jiru. Kan taasifamu kun paartii mormituudhaa fi kan biyya jiru akkasumas sarbama mirga namoomaa karaa faallaa ta'een adeemsifamaa jiru dhaabsisuudhaafidha kan inni filatame. Waltajjiin kun kan inni qophaa'e jechuudha. Egaa waltajjii kanaan immoo mariiwwan gurguddaan egaa kan adeemsifamaa ni jiru. Amma maatii xumura argachuu adaban iyyuu malee kana keessatti egaa yaadawwan fudhatamoonni hedduun atattamaan egaa kan inni hojiitti seenamuufidha kan inni karoorfate koreen marii biyyaalessaa kuni. Kana keessatti qabxiiwwan hedduu kaasuu ni dandeenya egaa. Hayyeen marii kana keessatti marii Itoophiyaan adeemsisuuf jirtu kana keessatti egaa kanneen qooda hin fudhanne illee as keessatti hin jiraatu jechuudha. Isaan keessaa qooda fudhattoonni kanneen akka ABO, KFO fi hidhatanii sosocho'an tokko illee as keessa marii kana keessatti kanneen hin hirmaanne keessaa isaan tokko. Of qooduu isaanii egaa irraa of dhiibanii turan isaan. Qooda fudhattoonni kun hundi egaa hirmaannaa marii bu'aa qabeessa kana keessatti yeroo baay'ee rakkisaa qooda fudhattoonni kanneen hin jiran taanaan rakkisaa akka ta'udha. Rakkoon kun immoo haga ammaatti illee furmaata rakkoo ittiin argamnedha jechuudha mariin kun. Egaa rakkoo biyyaa tokko furuudhaa fi akkasumas immoo wal dhabdee jiru hiikuudhaa fi wal mariin barbaachisaadha akka biyyaatti. Kanneen kana keessaa egaa marii waltajjii marii qopheessuudhaani marii biyyoolessaa jettee Itoophiyaanii gara mariitti adeemuudhaa fi erga jalqabdeetti bubbuleera. Kana keessatti immoo qormaata guddaa kan itti ta'u egaa qooda fudhattoonni marii kanarratti hirmaachuu dhabuuni mariin kun akka inni gufuu cimaatti ta'ee jira. Gufuu cimaa ta'a jedhaniiti yaaddoo guddaa kan qabu. Keessattuu marichaan wal qabatee seera code of conduct irra ceehuudhaani rakkoo nageenyaa amma biyyattiin keessa jirtu wal hubachuu dadhabuutti deemanii daran nammeessaa jira jechuudha. Daran nammeessaa jira. Keessattuu kutaalee garaagaraa biyyattii keessatti Oromiyaa dabalatee naannoo Amaaraa dabalatee akkasumas immoo naannoo Tigraayin illee dabalatee iddoowwan garaagaraatitti wal dhabdeen hidhattoota mootummaan alatti paartilee siyaasaatiin illee taasifamaa jiran yaaddoo guddaa biyyattiif ta'eeti jira. Kana keessatti immoo egaa komiin paartilee garaagaraa sigaanii mul'ata. Marii Itoophiyaan qopheessite kana keessatti keessattuu KFOdhaa fi ABO'n akkuma isin kaastan otoo biyyattiin dararama guddaa keessa jirtu mariin mootummaan qopheessu kun fudhataman qabu jechuudhaani marii kanarratti hirmaachuu of mulqanii jiru marii kanarraa of mulqaniitii jiru jechuudha. Marii kanarraa ala ta'aniitii jiru. Kun immoo marii kana akka hin milkoofnee fi yaaddoo guddaadhaa ta'eetii jira jechuudha. Kanaaf koreen marii biyyaalessaa kun qormaata guddaadha jedhee kan inni yaadu egaa akka biyyaatti qooda fudhattoonni marti marii kana keessatti hirmaachuudhaani yaada marii kanaa qoodachuudhaani waliigaltee yaada tokkotti dhufuudhaani biyya nagaa qabdu ijaaruu keessatti kaayyoo dhumti marii kanaa kan qophaa'eef iyyuu kun hin ta'u taanaan garuu wal dhabdeen biyyattii keessa jiruu fi akkasumas immoo lolli biyyattii keessa jiru daran hammaachaa akka deemudha egaa kan isaanii yaaddoo isaanii qaban egaa kan isaan ta'anii haa ta'u malee Itoophiyaan egaa yeroo ammaa kana mariirradha kan isheen jirtu mariidhaanii yaada mo'ataadhaan walitti dhufuudhaanii akka rakkoon kun furamuu fi gochaati kan isheen jirtu. Eeyyeen egaa dhugaadha keessattuu baay'ee isaa akka kaastanii jirtu akkuma isin iyyuu kaastanii milkaa'insa marii biyyaalessaa kanaaf egaa wantoonni akka ijootti kaa'amanii dhimmoota ijoodha jedhamanii qabxiiwwan tarreeffamanii jiru keessattuu milkaa'insa marii biyyaalessaa kanaaf wantoonni ijoo fi murteessaanii nagaadhaa fi tasgabbiidha. Kun immoo danqaa ta'ee jira marii biyyaalessaa kana milkeessuu keessatti danqaa guddaa uumee jira. Egaa kun yoo furame mariin biyyaalessaa kun kan waggaa tokkoof turaa jiru lafarra bubbuletu kuni gara furmaataatti ni deema jedhameetudha kan inni eegamu. Komishiniin marii biyyaalessaas egaa ajandaalee guutuu biyyattiitti walitti qabaa ture. Walitti qabaa ture ajandaawwan kun kanneen amma akka nuyi kaasuu dandeenye dhimma nageenyaa fi tasgabbii hawaasaadha.
keessattuu gama mootummaatiinis kan ka'u akkasumas karaa paartii mormituudhaan kan ka'u akkuma isin durattuu kaastanii ABO'dhaa fi KFO'n immoo marii biyyaalessaa kanarraa dursanii of mulquu danda'anii jiru. Kan isaan of mulqaniif immoo mariin biyyaalessaa kuni fudhatama hin qabu. Fudhatamummaan isaa nageenyaaf tasgabbii irratti kan hundaa'e ija seera qabeessa miti jechuudhaan egaa mormii isaanii dhageessanii marii biyyaalessaa kanarraa immoo of mulquu danda'anii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas marii biyyaalessaa kana ilaalchisuudhaan ibsa baasee ture. Ibsa inni baase kanaan immoo biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoon garaagarummaa yaadaa jiru marii biyyaalessaa keessatti dhufamee wallabdee siyaasaa fi yaadaa ibsachuudhaan gara mariitti dhufamee marii kanaan immoo nageenyi waaressaan akka argamu daga kan inni ibsa baase. Egaa akka ibsi kun irratti arginutti biyyoonni hedduun carraa kana irratti fayyadamuu dhabuudhaan egaa bittinnaa'uu fi akkasumas hokkara hamaadhaaf biyyoonni saaxilamanii jiru. Isaan keessaa biyyoonni nuun kaasuu fi dandeenyu kanneen akka Yemen, Sooriyaa fi Liibiyaa illee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Biyyoota isaan keessaa Suudaaniin ilaallee fudhachuu ni dandeenya. Biyyoonni kun egaa ta'anii mari'achuu dhabuudhaan akkasumas yaada wal jijjiiruu dhabuudhaan biyyoota hokkara hamaa keessa balaa hamaadhaaf saaxilaman keessaa kanneen tokkodha jechuudha biyyoonni kuni. Kanumaan marii biyyaalessaa yaadota wal makaa fi burjaajii kallattii garaagaraatiin iddoowwan adda addaatti yaadamanii fi ilaalcha qeenxeerraa madduun garaagarummaa hammeessa. Egaa kun egaa maanni ilaalcha qeenxee keessatti keessattuu biyya tokko keessatti ilaalchi qeenxee tokko gara tokkotti gaafa dhufu waldhabdeen kan inni uumamu jechuudha. Waldhabdee siyaasaatu uumama. Waldhabdee siyaasaatu uumama. Ilaalcha qeenxee jechuun immoo as keessatti sabni tokko aadaa isaatiin afaan isaatiin akkasumas immoo hojii biyya kana keessatti raawwatamu keessatti illee ilaalchi qeenxee gaafa ol ba'ee mul'atu biyyi tokko gara waldhabiinsa walootti deebiti jechuudha. Kanaaf egaa akkuma antiin kaastee keessattuu biyyoonni akka Afrikaattis akka addunyaattis waliin marii dadhabuudhaanii waliin mari'achuu dadhabuudhaan marii kanatti amanuu dadhabuudhaanii diigaman biyyoota hedduu kaasuu dandeenya jechuudha. Isaan egaa akkuma akka Yemeniin kaasuu dandeenya, Suudaanin illee kaasuu dandeenya, Suudaan illee biyya marii kana dadhabuudhaanii diigamte keessaa ishee tokkodha jechuudha. Egaa carraan biyyoota kana mudatee Itoophiyaa akka isheen mudannee fi mootummaan marii biyyaalessaa kana kan inni qopheessaa jiru jechuudha. Mariin biyyaalessaa kun egaa gaaga'ama siyaasaarraas akkasumas gaaga'ama diinagdeerraa biyya ni oolcha jedhameeti kan inni yaadamu. Egaa mariin biyyaalessaa hojiirra akka ooluu fi biyyoonni akka Jarmen, Siwiizerlaand sadarkaa garaagaraatiitti biyya cimsitee hojiirratti hojjechaa jirtu. Marii biyyaalessaa kanatti kan amantudha. Marii biyyaalessaa kanatti amanuudhaani fakkeenya addunyaadhaaf akka taatellee kitaaboleen garaagaraa ni heeru. Keessattuu biyya keenya keessattis egaa yeroo ammaa kana nageenya walitti fufiinsa qabu argamsiisuudhaa fi biyya tasgabbii qabdu uumuudhaa fi akkasumas misooma dandammeessuudhaa fi dhaloota simattu ijaaruudhaaf mariin biyyaalessaa kun marii araaraa fi biyyaalessaa kun sadarkaa biyyaatti hundeessuudhaan hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Egaa ibsa kanaan immoo mariin biyyaalessaa kuni mootummaan naannoo Oromiyaa marii biyyaalessaa irratti qabu nageenyaa fi yookiin marii araaraatiif fedha akka qabudha kan inni mul'isu ibsa isaa keessatti. Ibsa kanaan immoo wantoota hedduu kaasaniiru biyyooti marii nageenyaa kanaatiin yaadaa fi waldhabdee siyaasaa isaanii kan ibsachuu hin dandeenye gaaga'ama siyaasaa hedduudha kan isaan irra ga'e keessattuu rakkoo nageenyaa buqqaatii lammiilee fi beela akkasumallee wantoota garaagaraadha diigamuu biyyaa sadarkaa diigamuu biyyaattidha kan inni geessise. Kanaan immoo akkas ta'urraa biyyoota akkasii sababii jiranii fi kana ta'urra immoo marii biyyaalessaa kanaanii yaadota wal jijjiirraa faallaa yaadaa paartilee siyaasaa biyya bulchaa jiruu fi paartilee mormituu biyya keenya keessa socho'aniin akka taasifamudha kan ibsa kanaan kaafame jechuudha.